بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دررت أمة خينيا، أمة بلّا، أمة مسلم توتا نانو أوروميا خيس جراتو في akkasumas ummata bal'aa hawaasa Itoophiyaa muslimaas ta'e hundumaanuu baga rabbiin ayyaana Iidal Fixrii kan bara 1447 akka lakkoofsa hijraatti akkasumas akka lakkoofsa biyya teenyaatti 2018 baga rabbiin nagayaan gammachuun jaalalaan ittiin nu gahe isiniin jechuu barbaanna. Egaa nuti akka majlisa mana marii bakka bu'oota muslimtoota Oromiyaatti iiddi tun iida gammachuu, iida jaalalaa, iida keessatti rakkataa gargaarree keessatti waliif rahmata goonee haala gaariidhaan akka dabarsinu iida gammachuu akka nuuf taatu hawwaa ergaan nuti ummata keenyaaf dabarsuu barbaannu. Ummanni keenya bal'aan sadarkaa Oromiyaattis tahee magaalotattis tahee akka biyya teenyaatti baatii Ramadaanaa kana keessa waan baay'ee waan gurguddaa hedduu dalagaa turre. Baatiin tun baatii araaramaa, baatii shayxaanni keessa hidhamu, baatii muslimtoonni bakka hundaa rabbii isaanii sodaatanii hujii khayrii dalagan. Kanaaf hawaasni keenya bal'aan sadarkaan jiru sadarkaa masjidattis, gandattis, magaalotattis, godinattis hanga caasaa mootummaa gahud dabalatee hujii khayrii gurguddaa dalagaa turuun keenya ni yaadata. Baatii tana keessa tokkoffaa muslimni bakka jiru masjidatti deemee fuula rabbii isaa dhaabbatee leeylii salaataa turuun, taraawii salaataa turuun, tahajjuda salaataa turuun, quraana rabbii qara'aa turuun, rabbii isaa zakkaraa turuun, ija imimmaaniitiin rabbii isaa kadhataa, badii isaa, dilii isaa, hamtuu isaa yaa rabbi naa dhiisi jedhee rabbii isatti booyaa buluun beekamaadha jechuudha. Kana qofaa miti ummanni keenya bakka hundatti harka qalleeyyii isaan jala jiru warreen beelawaa rakkataa rakkoo baasu kaan midhaan bilcheessee nyaachisa kaan immoo wantoota soomanaaf isaanii oolu daakuu ta'us ruuza ta'us zayita ta'us waan barbaachisu hunda bitee ummata keenya kharaabsaa jiru agarra jechuudha. Baatii Ramadaanaa kana keessa warra biyya keessaa qofa osoo hin tahin ummanni keenya, ummanni Itoophiyaa, lammiin Itoophiyaa ta Oromiyaa sabni keenya kan biyya alaa iddoo adda addaa jiraatan kan jiddugala bahaa jiraatanis tahee kan Awurooppaa fi Eeshiyaa jiraatu hundi haala isaan itti ummata isaanii biyya keessaa deeman bakka kuulii dalagan sanirraa yaadatanii ummata isaaniitiif gargaarsa kannan waan isaan ittiin soomanan kannan agarra jechuudha. Kana qofaa miti haala itti ijoollee abbaa hin qabne yatiimaa fi rakkataa hundaaf iidatanaaf uffata bitan agarra jechuudha. Kuni hujii bareedaa, hujii rabbiinis jaalatu, hujii namoomaati jechuudha. Asumaan carraa kanaan warreen harka qalleeyyii gargaartan, abbootii qabeenyaa, caasaa mootummaa, hooggantoota mana marii dhimma Islaama Oromiyaatii fi hunduma keessanuu warreen harka qalleeyyii cinaa dhaabbattan dargaggootaas ta'ee hundinuu warreen beelahaa beela baaftan waan rasuulli keenya itti nu ajajuuf sallallahu alaihi wasallam namni soomana nama fursiisee rakkataa rakkoo baase galanni isaa sawaabni isaa ajriin isaa guddaadha waan ja'ameef hujii gaggaarii kanarra warra hirmaattan hunda rabbiin jazaa keessan jannataan isinii haa kafalu umrii isinii haa dheereysu jennee du'aa'ii isinii godhaa galata cimaa galata guddaa isiniif galchuu barbaannaa rabbi jazaa isinii haa kafalu jechuu barbaanna. Kanatti aansuudhaan ummata keenya hunda wanni nuti dhaamuu barbaannu beeltii yeroo hin gaafattu, ji'a hin gaafattu, rakkataan soomana qofa keessa hin rakkatu, beelawaan ji'a Ramadaanaa qofa keessa hin rakkatu. Kanaaf miskiina gargaaruun, harka qalleeyyii gargaaruun, beelawaa nyaachisuun, isa dhibame wal'aanuun, ka uffata daaree uffata bituufiin kan ji'a Ramadaanaa qofaan daanga'uu miti jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya warri sagalee teenya hundi dhageessan ergaan nuti isinii dabarsinu akkuma ji'a kabajaa ji'a jaalalaa kana keessa rakkataa gargaaraa harka qalleeyyii cinaa dhaabbataa rahmata walii godhaa turtan eega Ramadaanni bahe boodaas
rakkataan numa jira waan ta'eef beelawaan numa jira waan ta'eef beelti baatii hin filattu beelti gosa hin filattu beelti amantii hin filattu beelti shanyii hin filattu waan ta'eef nama rakkate rakkoo baasuu kan beele nyaachisuu kan dhibame wal'aanu walumaa galatti walii rifatu akka itti fuftan asumaaniin ergaa isinii dabarsuu barbaada. Dabalataan biyyi teenya biyya guddoodha sooma dabarsine kana keessatti akkaataan itti ummanni keenya wal gargaaraa ture akkaataan itti soomana wal biratti furaa ture wal fursiisaa ture hedduu nama gammachiisa. Gammachuu tana warreen nu wajjiin qooddatan ummata muslimtootaa qofa odoo hin tahin ummantoota amantaa biraa hordofanillee haala isaan rakkataas nu wajji gargaaranii soomana furiinsaas nu wajjiin furanii nu ziyaaranii waan qabaniin hadiyyaa yookaan kannaa walii kannanii wal dubbisan gammachuu fi jaalala kabaja isaan amantaa tanaa qaban ummata bal'aa kanaaf qaban isaaniifillee asumaan galata guddaa galatoomaa jechuu barbaada. Nuti akka majlisa Oromiyaatti hoggaaniif iida baranaa kana geggeessinu gammachuu guddootu nu dhagahama. Iida baranaa kana wantoonni iida kana adda godhu waan baay'eetu jira. Wantoota iida kana adda godhu gammachuu addaatan nu dhagahamtu keessaa tokko yeroo jalqabaatiif ummanni muslimaa Itoophiyaadha akka ummata Itoophiyaa keessa jiru hundaa lammii kamittuu mirga isaa guutuu labsiidhaan isaaf kenname kan mana marii bakka bu'oota ummataa paarlamaadhaan labsii 12/7 muraa 2012 akkuma ummatoota Itoophiyaa kamittuu muslimtoonni Itoophiyaa mirga guutuu qaba ja'amee namaa gadiisii miti namaa oliisii miti walqixa ja'amee eega labsiidhaan nuu kenname booda yeroo jalqabaatiif ummantoonni muslimaa Oromiyaa keessa jiraatus ta'e kan Itoophiyaa guutuu nama bakka isa bu'u karaa haqa qabeessaan karaa seena qabeessaan filannoo yeroo jalqabaatiif gaggeessee masjidarraa hanga gandaatti gandarraa hanga aanaatti hanga naannoo hanga federaala gahutti hawaasni muslimaa karaa ifa taheen karaa haqa qabeessa taheen nama bakka isa bu'u filatee osoo jidduu seentummaa akka seenaa biyya teenya keessa dabartee zaroo dur keessa jiddugalummaa mootummaatii ture qaama nageenyaatii ture abaluu filaa abaluun filinaa jechaatu ture san hundarraa bilisa tahee karaa haqaa fi dhugaa tahee qofaan mootummaan deeggarsa nageenyaa bakka nuti gaafanneef bakka nuti barbaanne qofatti nu deeggaruudhaan ala dhimma keenya keessa odoo hin seenin karaa ifaaf bilisa taheen filannoo seena qabeessaa fi haqa qabeessa yeroo jalqabaatiif filatee qaama isa bulchu bakka buusee mana marii bakka bu'ootaa mana marii dhimma islaamaa Oromiyaas tahee kan federaalaatis filatee jiru keessatti iida tana yeroo gaggeessinu gammachuu guddaatu nu dhagahama. Inni lammaffaan akka biyya teenyatti yeroo jalqabaatiif pirojektoota gurguddoo akka biyyatti mataa ol nu qabachiisan kan addunyaan ragaa baate kan yeroo dheeraadhaaf qabsoo meeqa keessa dabarree seenaa biyya teenyaa keessatti milkeessineen keessa tahuun gammachuu tana adda godha jechuu akka fakkeenyaatti hidha guddicha laga Abbayyaa yookaan Itoophiyaan Great Renaissance Dam kan jedhamu hidha guddicha san qabsoo meeqa keessa dabartee biyyi keenya chaalenjii bakka adda addaati olola nurra deemaa ture hunda injifannee hin dandahamu waan jedhamu san dandeessifnee tokkummaa ummata keenyaatiin tokkummaa ummata keenya biyya alaaf biyya keessaa tokko tahuudhaan akkasumas hooggansa cimaa yeroo ammaan tanaa hooggansa jijjiiramaa biyya bulchu kanaanis wal qabatee tattaaffii isaan godhaniin hidha guddicha laga Abbayyaa sanis milkeessinee yeroo ammaan tanaa bu'aa inni yeroo inni bu'aa biyya teenyaa buusutti jirutti iida kana gaggeessuun gammachuu guddaa nutti dhagahamu ibsuu barbaannaa. Egaa akkuma eegallee yeroo gabaabatti insha Allah biyyi keenya qarqara galaanaa karaa nagayaatiin karaa dipiloomaasiitiin karaa immoo kannanii fudhatuutiin odoo nama tokkorra dhiibbaa hin geessisin yoo rabbi jedhe yeroo gabaabaa keessatti gaafii biyyi keenya akka mootummattis akka ummatattis waa'ee qarqara galaanaatiin wal qabatee ka'aa jirus insha Allah iida dhufturratti seenaa tahee hafee kan milkaa'een akkuma iida baranaa hidha laga Abbayyaa kan xumuramiin gaggeessinetti waa'ee qarqara galaanaatis biyyi teenya gonfattee kan iida dhufus gaggeessinu
hangasitti namuu bakka jiru du'aa'ii godhee tokkummaa ifii cimsee akka itti fufu dhaamsa dabarsaa. Xumura irratti biyyi teenya biyya guddoodha. Seenaan isiitis guddoodha. Qabeenyi uumamaa isiilleen guddoodha. Biyya seenaa adwaadhaa qabdu, biyya najjaashiiti, biyya rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam deemaa gara biyya habashaa mootii haqaa kan namni biratti miidhamee jira jedhee haqummaa isiidhaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam ragaa bahee fi biyya qabsoo adwaa keessatti afrikaanota hundaaf moodela taatee biyya ammallee teessoo biyyoota afrikaa hundaati. Nutis akkasumatti ummata guddaa tahuu keenya beeynee biyya sabaa sablammiin hundi amantoonni garaagaraa wal jaalalaan wal kabajaan waliin jiraatu tahuu beeynee hawaasni keenya hundi hawaasa muslimaatiif ergaan nuti dabarsinu nagaha biyya keenyaa eeguu keessatti misooma biyya teenyaa guddisuu keessatti hawaasa sabaa sablammootaa fi amantoota hundaa wajjin tokko taanee wal jaalannee wal kabajnee tokkummaadhaan duudhaa yookaan kabajaa durirraa as dhufe san daran cimsinee daran walit dhalooynee tokkummaa keenya cimsinee biyya teenya akka guddifnu ergaa dabarsaa. Dhumarratti baatiin guyyaan kun guyyaa kabajaati, guyyaa guddaadha, guyyaa ciidaati, guyyaa rakkataa keessa gargaaranii guyyaa rahmata walii godhan waan ta'eef namuutu ollaa keessanitti kan rakkatee jiru kan dhibamee jiru odoo inni isiniin gaafatin odoo na gargaaraa isiniin hin je'in ifiin beeynee dirqama keenya akka bahannu ergaa isinii dabarsaa. Walumaa galatti ciid mubaarak warra baranaa kan bara hedduu nu haa godhu jechaa. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.